Mudde 22 bara 2020 sagantaa jirraa miidiyaa guyyaarraa qabannee dhiyaanne sagantaan keenyarraa mataan marii Finfinnee fi filannoo biyyoolessa ka jedhu irratti keessummaan kiyyarraa kan waliin mari'annu yookaan gaaffii deebii kan waliin goonu Araarsaa Gammachuu qeerroo Araarsaa Gammachuuti. Sagantaan keenya dhaggeeffattoota keenya akkuma beekamu qeerroo waliin marii adda addaa kan godhu qeerroon qabsoo Oromoo akkasumas immoo kabaja mirga Oromoo irratti gahee guddaa taphataa waan jiruuf miseensota qeerroo Oromoo biyya adda addaa jiraatan waliin gaaffii deebii kan goonu marii kan goonu. Dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jedhaa. Araarsaa Gammachuu baga dhuftee dhaggeeffattoonni keenya warri si beekan jiru warra sin beekneeni wal bariitii gara qophii keenya irraati. Ajee galatoomii shikaatis jirraa miidiyaa irratti naaf eeruu keetiif ulfaadhuun jedha. Maqaan kiyyaa akkumaatu jettee akka biyya kanaatti Araarsaa Gammachuu dhulaastinee fayyadamu waan ta'eef akka biyyaatti namoonni baay'een Araarsaa Bayyanaatiin na beekanii. Kanumaan jedhaa warri nan beeknes warri na beekanis maqaan kiyyaa Araarsaa Bayyanaa Gammachuun jedhamu. Mana of ibsa. Egaa Araarsaa qeerroo Araarsaa irratti mataan marii keenyaa waa'ee Finfinnee irratti akkasumas immoo waa'ee filannoo gaggeessina jedhanii warri mootummaa irra jiranii qophii adda addaa gochuu jiranii mee carraan Finfinnee filannoo maal ta'a? Uummanni Oromoo Finfinnee keessa jiraatu filannoon kuni akkamitti ilaala? Uummanni Oromoo fi akkasuma qeerroon akkamitti ilaala obbo Araarsaa? Galatoomii shife jalqaba akka seensatti kaasuudhaaf Finfinneen maali? Gaheen Oromoodhaaf Finfinneen qabdu maalidha? Dhiibbaan Oromoo irratti Finfinneen qabdu maali kan jedhu akkaataa lamaan ilaaluu dandeenya. Finfinneen Oromoodhaaf handhuura.
Oromoodhaaf giddu galeessa lafa giddugala qabsoo Oromooti. Akka kaartaatti soo ilaalchi bu'uura handhuura giddugala Oromooti. Garuu qabsoo Oromootiif akkuma giddugala taate cunqursaa yookaan gabroomsaa Oromootiif giddugala taateeti kan tajaajilaa turte jalqabarraa kaasee jechuudha. Oromoo irratti waraanni kan baname Finfinnee irraayi. Oromoo irratti ajajni ajjechaa kan darbe Finfinnee irraayi. Oromoo irratti ajajni hidhaa kan darbe Finfinnee irraayi. Walumaa galatti Finfinneen Oromoodhaaf waan faallaa ta'e lama qabattee kan jirtu. Ka'umsuma seenarraa yoo kaafne Minilik jalqaba yoo Finfinnee qabatu dabni Oromoo irratti raawwate duguggan sanyiin Oromoo irratti raawwate seenaan hin dubbata. Waan baay'eetu jira. Seenaan illee waan baay'ee dubbata. Kana jechuun Oromoon eega Finfinnee irraa buqqa'ee naannoo biraatti irratti illee cunqursaan kan hammaate naannoo biraatti irratti illee rooroon kan cimte. Kana jechuun sirni gabroonfataa Oromoo gabroonfachuuf dhufe Finfinnee akka giddu galeessatti fayyadame. Oromoof illee akkuma giddu galeessa taatee jirtu sirnoota Oromoo miidhaniif illee akka giddu galeessatti akka teessootti itti fayyadamanii Finfinnee irraa waraana isaanii bobbaasaa Finfinnee irraa qajeelfama dabarsaa teessoo isaanii Finfinnee godhatanii Oromoo irratti balaan hin geenye balaan isaan geessan tokko lama miti. Minilik irraa fudhanne giddugala Finfinnee godhatee Oromoota naannoo biraa irratti warra giddugalaa tuulama kana egaa hanga danda'u cunqursee kaan ajjeesee kaan buqqisee biyyarraa baqsee booda naannoowwan Oromiyaa biraatti babal'achuudhaan harka muraa, harma muraa wantoota cunqursaa himuudhaaf namatti ulfaatan hedduu Oromoo irratti kan darbaa ture. Finfinneen bu'uura taateeti giddugaleessa irraa ka'amee jechaadha. Kanaaf Finfinnee jechuun Oromoon godaannisa bifa lamaan seenaawwan garaagaraa kaafnee yoo ilaalle Haayila Sillaaseen fakkeenyaaf Finfinnee irra taa'eeti. Oromoon sadarkaan barumsa Oromoo kutaa 4 darbuun qabu jedhee murteessaa kan ture sirna Finfinnee irra taa'e sanii Taaddee Birruu kan murteen itti murtaa'ee ajjeefame akka warri Maammoo Mazammir murteen du'aa fannoodhaan itti fannifamanii ajjeefaman kan taasifame Finfinneedha. Kanaaf Finfinneen madaan ishiin Oromoo irratti uumte akkasuma guddaa ta'e osoo jiru qabsoon ishiin Oromoodhaaf giddugala qabsoo taatee tajaajiluudhaaf Oromoo tokkoomsuudhaaf Oromoo gar tokkotti fiduudhaaf illee gaheen isheen taphattu akkasumatti olaanaadha. Yeroo maastar pilaanii sana yoo fudhanne warra Finfinnee maal akka fakkaattu hin beeknetu maastar pilaanii sana mormaa ture. Warra Finfinnee kallattii kam jirti jedhee dhufee hin beeknetu Finfinneedhaaf mormaa ture. Kanaaf Finfinnee jechuun Oromoodhaaf waan hundaa lafa miidhamaatis lafa qabsootis giddugala miidhama Oromoon itti arges giddugala qabsoo uummata Oromootis. Kanaaf xiyyeeffannoo guddaan siyaasa Oromoo keessatti ta'uu kan qabu Finfinneedha. Jedhee hayyoonni Oromoollee beektonni Oromoollee wanti xiyyeeffannoo irratti hojjechuu qabu Finfinneedha. Jedhamee akkaataa sanitti kan deemamuu qabu. Meebi namoonni baay'een waa'ee Finfinnee biyya sabaaf sablammootaa akka taatetti fudhatu. Sun wal nama mormisiisu. Dacheen dachee Oromiyaati. Eenyumtuu Oromiyaa keessa akkuma naannolee biraa magaalota biraa keessa jiraachaa jiru Finfinnee keessa illee jiraachuuf mirga qaba. Akkasuma Oromoon illee as even biyyuma Itoophiyaa biyyoota Afrikaa adda addaa irraa dhufanii Ameerikaa keessa jiraachuun mirga akkuma ta'e naannolee adda addaa magaalota adda addaa Finfinnee irraa fageenya qaban irraa dhaqanii Finfinnee keessa jiraachuun mirga. Garuu lafatti dhaqan sana kiyya jedhanii akka hin taanetti gara hin taanetti oofuun xiqqoo Oromoo tuffachuu Oromoo ilaalcha gaarii dhabuu irraa kan ka'e fakkaata. Gabaabumatti Finfinnee jechuun waa lama jedheen fudhadhaan akkuma jalqabarra ibsuu barbaade giddugala qabsoo Oromooti. Akkasumallee iddoo miidhama Oromooti kan jedhu kanuman jechuu barbaadaa Finfinnee gabaabsee galatoom. Galatoomi.
qeerroo araarsaa mee qabxii kee makaasti irratti gaaf waa'ee maaster pilaanii falmii maaster pilaanii irratti protestii maaster pilaanii irratti godhame Oromiyaa kana agabaa aga kibba kan hundarraa Oromoon wal ta'ee dhimma Finfinnee irratti mirga Finfinneetiif qabsaa'aa ture. Akka tiyyoo kaastee uummanni Finfinnee irraa fagoo jiraatu waa'ee Finfinneetiif mirga abbaa biyyummaa Oromootiif keessaayyuu jiddugala kana lafa Finfinnee kana gaafa qabsaa'u beeknetu qabsaa'aa ture jettee itti dabaliiti maal jechuudha kan takkaa dhufee Finfinnee hin beeknetu qabsaa'aa ture yoo jettu akkamitti fudhatteeti tarii wantoota keenyaaf irra caala ibsa dabalataa yoo kennite gaarii ta'a. Okay, galatoon gaafii bareeda. Finfinneedhaaf maaster pilaanii sana mormuudhaaf kan qabsaa'aa ture. Cinaaqsan, Mooyyaalee, baha Oromiyaa qarqara Somaaleerraa, dhiya Oromiyaa qarqara Sudaanirraa beekii maal kaa'aniiti kan waa'ee Finfinneetiif mormaa turan. Sana kan mormaa ture immoo barattoota irraa kaase, uummata irraa kaase fakkeenyaaf barattoota haayiskuulii, barattoota elementarii. Warreen suni maqaa Finfinnee jedhamtuu fi meebii kaartaa ishii beekuu danda'an mana barumsaatti. Garuu Finfinnee maal fakkaatti? Uummata gurraacha moo adii keessa jiraata? Oromoodha moo saboota biraatu keessa jiraata? Magaalattiin maal fakkaatti? Jedhanii arganii hin beekan namni sun. Garuu wanti sammuu isaanii keessa jiru Finfinneen giddugala Oromoo ta'uu ishee ifa isaan hin beekan. Seenaan Finfinnee maal akka ture? Lafti sun dur lafa akkamii akka turte? Maatiin Oromoo akkamitti akka achirraa buqqa'e? Wanti wayiitu ture yeroo maybe sirba wayiitu turedhaan dur Finfinnee irraa yeroo buqqisanii kaasan namoota kana namoonni sii bahee biyyaa sii bahee yoo quraan daboo sii bahee yoo mujjaan ollaa sii ta'edhaan. Sun jechaan cunqursaatu biyyarraa baasaa jira namoota sanaan. Jaalatanii osoo hin taane lafa isaa irratti akka garbaatti, qe'ee isaa irratti akka lammii lammaffaatti akkaataa sanitti ilaalamaa kan ture. Kan achirraa ka'ee naannoowwan gara Baalee, Arsii, iddoowwan garaagaraatti Oromoon faca'aa kan ture. Iddoo hin beekne namoota Finfinnee maal akka fakkaattu hin beeknetu Finfinnee qabsaa yoo jennu Mooyyaalee fudhanne barattoonni sadarkaa elementarii fi haayiskuulii irra jiran waa'ee Finfinnee dhagahaniiti malee qaaman dhufanii Finfinneen birbirsi gooroo naannoo kami jedhanii hin beekani. Qarsaan naannoo kami jedhanii hin beekani. Naannoowwan magaala Finfinnee keessa jiran kutaa adda addaa sana jechaadha. Garuu magaalli Finfinnee handhuura Oromoo ta'uu ishee kaartaa Oromiyaa irrattis kan mul'atu ta'uusaa seenaan Finfinnee dur irraa kaasee maal akka fakkaatu quba qaban hin beekan sirriitti odeeffannootu jira. Sanirraa ka'aniiti jechuun Finfinnee jechuun maalummaa Oromooti. Akkuma jalqaba ibse iddoo giddugala qabsoo Oromooti. Finfinneen jalqaba Oromoo ofirraa haa dhiibdu malee dachee Oromoo ta'uun ishee hin haalu. Har'a namni bira magaalattiillee akka magaalaa saba biraa fakkeessanii kan haasa'an hedduutu jira. Maqaan jijjiiramuun, afaan jijjiiramuun magaalattii sana magaalaa saba biraa yookaan magaalaa Oromoo akka hin taane gochuu hin danda'u. Kanaaf namoonni Finfinnee hin beekne Finfinneedhaaf qabsaa'u jechuun qarqara Sudaan ta'anii waa'ee Finfinnee dubbachaa turan.
qarqara Moyyaalee ta'anii waa'ee Finfinnee dubbachaa turan. Qarqara Sumaalee ta'anii waa'ee Finfinnee dubbachaa turan. Kanaaf namoonni sun Finfinnee dhufanii osoo hin beekne waa'ee Finfinneetiif mormaa, waa'ee Finfinneetiif lolaa turan jechuu barbaadeen. Galatoom. Galatoomi araarsaa ittuma fuunee egaa gaafiin kiyya gaafiin itti aanu dhimma Finfinneetiif qabsaa ture. Dhimma maastar pilaanii irratti lubbuun namaa lubbuun qeerroo baay'ee lubbuun qarree baay'ee wareegameera. Garuu har'a Finfinneen maal keessa jirti? Dhuguma maastar pilaaniin suni deebii argatee dhugummoo gaafiin Oromoon akka amma kaasaa turte aga Moyyaalee aga kun daangaa Sumaalee aga daangaa Sudaan uummanni itti du'aa ture gaafii gaafataa ture sana Finfinneen har'a maal irra jirti? Dararri itti uummanni Oromoo Finfinnee irraa dhaabbatu saamichi lafa Finfinnee Oromoo Finfinnee keessatti mirgisaa kabajamee itoo of hin mil'atiin afaansa akka barbaade dubbatee bahee haa galu gaafota qeerroo fi qarreen gaafataa turanidha. Dhimmoonni kun maalirra jiran har'a? Akka qeerroo tokkootti quba qabda jennee yaannaa. Maalirra jira? Dhuguma uummanni Oromoo kun gaafonni kun deebii argatee jira. Waan fooyyee jira. Durattiiti moo haalli sana haala manca'ee jira. Haala ammatti qabiinsi uummata Oromoo Finfinnee keessa jiraatuu fi qarqara Finfinnee naannoo Finfinnee jiraatu akkamiin jira? Baay'ee galatoomii gaafii bareedaa. Dhugaadha Finfinneedhaaf mormaa turan, Finfinneedhaaf du'aa turan, Finfinneedhaaf namni baay'een qaamaa irratti. Walumaa galatti Oromoo Oromiyaadhaaf qeerroo baay'een illee uummanni Oromoo hedduun illee kan waan hedduu arge. Ani akka nama dhuunfaa kiyyaatti miira na keessa jiru jechaan fiilingii na keessa jiru dhaabni amma jiru kun PP'n yookaan biltiginnaan jedhan kun maal hojjechaa jira Finfinnee irratti? Oromoof maal hojjechaa jira kan jedhu waan tokko mee gaggabaabsee osoo hin tuttuqee haa fudhannu Finfinnee irratti wantoota hojjetamaa jiran. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne Minilik isa Oromoo harka mure, harma mure, uummata Oromoo hedduu Finfinnee irraa buqqise. Warra akkasiisaniif siidaan dhaabame Finfinnee keessatti. Gaafiin uummata Oromoo garuu isa kanan turre. Siidaa bineensota Oromoo fi sabaaf sablammoota fixaa turan, ajjeesaa turan, daraaraa turaniif akka dhaabbatan turre. Mootummaan PP saniif gaafii uummanni gaafachaa ture dhiiseet isaaniif soodduu dhaabe. Gara mootummaa Hayilasillaasiitti illee yoo dhufne namoota hedduu beektota Oromoon akka hin baranne kan godhe warreen akka Taaddee Birruu kan Oromoon akka baratuuf kakaasaa turan kan du'a itti murteesse warra akka Maammoo Mazambir kan ajjeechaa fannoodhaan itti murteesse isaaf ijaaran. Kana ilaalanii mootummaan ammaa kun Finfinnee Oromiyaadhaaf hojjeta jedhanii namoonni dubbatan hedduudha. Gara dargiitti illee yoo dhufne hayyoota Oromoo bebbeekamoo ta'an kan Oromiyaa irra darbanii biyya sanaaf ta'uu danda'an, biyya sanarra darbanii Afrikaaf ta'uu danda'an, warreen akka Hayilee Fidaa, warreen akka Baaroo Tumsaa, ibin warra isaan waliin hojjechaa turan warra akka Damissee Bultoo kana warra lubbuu galaafate akka seenaatitti akka nama waan gaarii hojjeteetti masaraa mootummaa keessatti siidaa ijaaranii ol kaawwatan. Asuma dhufnee sirna Addawaawii yookaan sirna wayyaanee sana keessa yoo ilaalle warreen akka Eebbisaa Addunyaa ajjeesan, warreen akka Nadhii Gammadaa achi buutee isaa dhabamsiisan,
hayyoota akka inni Dabbasoo Guyyoo nama jedhama wayii namoota akkasii namoota akka Kaasahuun Camadaa ajjeesan saniif suuraa isaanii masaraa mootummaatti fannisanii akka namni dhufee daawwatu isaan waan gaarii hojjetanitti akkaataa isaaniitti mul'isanii Oromootti agarsiisu. Saboota biraatti illee agarsiisan. Isaanitti yoo as dhufne mootummaan kun Oromoodhaaf wanti inni hojjete tokkollee hin jiru diina Oromooti kan jennuuf Hacaaluu ajjeesan. Reeffi isaallee seeraan akka hin awwaalamneef asiif achi waan isaaf hin malle ibin kan ajjeesanirra haala awwaalchisa irratti illee diraamaa hedduu taphatan. Kuni hanqateet warra siyaasa hooggantoota siyaasaa Jawaar Mahaammadiinidhaan OMN hin cufani miidiyaa Oromoodhaaf isaaf sablamoota hojjetu akka cufamu godhan waan akkasii hojjetan hooggantoota ABO'llee warra akka Abdii Raggaasaa hinidhaan namoota baay'ee hidhaatti guuran saniif gaafiin gaafatame hafee cunqursaan sana caalu cunqursaa hammaata irratti deemaa kan jiru. Kanaaf Finfinnee keessatti yeroo ammaa kana namoonni afaan Oromoo haasaa deemuun yeroo itti arrabsaman maqaa durii sanatti waamanii yeroo arrabsan afaan Oromoo taatee lamaa sadi taatee walitti baay'attee yoo deemte bakka itti rakkoo ta'utu jira. Yeroo itti rakkoo ta'u irra gahe yeroo itti ofitti amanamummaan namni Oromoon of shakkaa afaan isaa haasa'uudhaaf of shakkaa of sodaachaa horra ilaalaa deemu ta'a akka waan jirutti kan dubbatamaa fi dhagahamaallee jiru. Kanaaf wanti Oromoon itti du'e itti dhiige cabe biyyaa itti ba'e qaamaa itti hir'ate Finfinneen gaafii gaafatamte deebisuu irra miidhaa caalu darara caalu uummata kanatti fiddee dhufte. Kanaaf mootummaan amma jiru kun namoonni Oromoodhaaf hojjete Oromoodhaaf mootummaa Oromooti Finfinnee irratti illee waan gaarii hojjeta Oromiyaaf illee Oromoof illee waan gaarii hojjeta kan jedhan osuma kana argan osuma waan akkasitti mul'atu kana argan yoo isaan nu amansiisuuf yookaan ala kana keessa diiyaasporaan illee jiran biyya keessa illee namoonni si amansiisuudhaaf yookaan akka waan si sosobuu fakkeessanii waan akkasii si dura tuulan dhugaa jirtu kana amanuu dhabuu isaaniitu na gaddisiisa. Waan argaa jiran kana akka hin agarreetti callisuu isaanii irra darbuu isaaniitu baay'ee na gaddisiisa. Kanaaf walumaa galatti Finfinneen waan gaafatamaa turte tokkollee hin deebisne. Oromoodhaaf caalatti miidhaa ta'aa jirti. Oromoodhaaf caalatti buqqa'iinsi dabalaa jira. Yeroo ammaa kana bifa maal jedhan caraqaa akkaataa isaanii naannawa Finfinnee irratti illee manneen ijaaramaa kan jiran. Namoonni illee iddoo garaagaraatti dhufanii qubachaa kan jiran. Amma immoo mootummaa giddugala mootummaa naannoo biraallee akka taatu. TVillee tamsaasa TVillee achitti akka banatan waajjira pirezidaantii fi waajjira bulchiinsa naannoo biraallee achitti banachuuf akka jiran odeeffannootu jira. Dhugummaa isaa rabbaa beeku warra achi jiru arguu danda'a beekuu danda'a akka odeeffannoo arganneetti kan jechaa jiru. Kanaaf walumaa galatti Finfinneen waan gaafatamte waan uummanni itti du'eef gaafii Oromoon gaafachaa ture tokkollee waan deebiste hin qabdu. Cufaa hir'isaa jirti malee. Kanaaf wanti deebi'e tokkollee hin jiru. Kan duraan jirutu irra caalaatti babal'achaa deema. Maaliif inni waan Oromoon waan Finfinnee irraa gaafii argate tokkollee hin jiru. Deebiillee kan argate hin jiru. Deebiin Oromoon Finfinnee irraa argate hin jiru. Jedhee tan amanaan akka biyyatti. Fiilingii kiyya kan ammoo Oromoon miiliyoonaan akka qaban akka argan shakkiin qabu. Kanumaan jedhu. Galatoon araarsaa. Egaa tarii Finfinneen kantiibaan Oromoorraa dhalate ta'uun Oromoo deebise jedhanii warra yaadantu jira. Akkuma beeknu yeroo sirna TPLF illee kantiibonni magaalaa sana bulchaa turan baay'inaan Oromoorraa warra dhalatanidha. Arkabaa Qubaayin kan hafe warreen isa booda dhufanii isa duras namoonni jiranii Oromoorraa warra dhalatanidha. Amma
ammallee sirna biltsiginnaa kan keessatti yookaan jijjiirama qeerroon fidee keessatti kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa ture. Amma immoo isarraa gara Adaanach Abeebeetu of harkaa qaba Finfinnee. Jarreen kun lamaan jijjiirama booda Finfinnee keessatti Oromoodha akka darbu, Oromoon Finfinneedhaan akka wal baratu. Oromoon jarri kuni gumaacha isaan godhan jira. Gaafii bareeda. Maybe fakkeessuudhaaf wantoonni hojjetan tokko tokko hin jira. Taakkalaa Uumaa yeroo turetti maybe wanta tokko tokko wanti qabatamaan illee hojjechuudhaaf yaada jira. Warreen Finfinnee irraa buqqa'an baakgiraawundiin isaanii qoratamee namoonni Finfinnee irraa buqqa'anii iddoo garaagaraatti faca'anii jiran jireenya gadaanaa jiraatan bifti ittiin baakgiraawundiin isaanii maatiin isaanii duubni isaanii qoratamee akkaataa saniin dokumentiin isaan qabanillee laftichillee lafa eenyu akka ta'e ilaalamee bifti ittiin wanti tokko tokko hojjetame tureera. Lafa sana namoota hortiin achi buqqa'e sun eenyu fa'aadha. Dhaloonni isaanii immoo hanga eessatti faca'ee jira. Eessa jiraatu kan jedhu ragaan ilaalamee wantoonni tokko tokko kan hojjetamee jira. Sana jechuun maybe fakkeessuuf illee ta'inna laata. Qabatamaadhaan wanti sun wanta hojiitti seename. Lafa namoota muraasaaf akka deebisan quba qabaanillee namoota tokko tokkoof lafa altummaan irraa fudhatamee ture magaalaa Finfinnee irraa wanni jetti. Lafaawwan xiqqoo hafan namoota muraasa akka deebisan kondominiyeemii illee akka kennameef sunuu namoota muraasaaf namoonni miiliyoona buqqa'ee osoo jiru 10,000, 20,000, 15,000 kan lakkaa'aman namoota muraasaaf kan wanta akkasii hojjetama. Saniyyuu waan hojjetamuu qabu hamma hojjetamuu qabu hin hojjenne waan xiqqaa ture waanuma xiqqaa hojjetame sanuu duula irratti deemamaa ture Finfinnee keessa arraba hin taaneen yeroo Oromoon arraanfamu ilaalaa dhagaa turre. Tarii Taakkalaan haga san socho'eera. Haga san socho'uudhaaf galata qaba. Hagumsana socho'uu isaatiif immoo duula qaama biraatiin irratti baname lafa Finfinnee saamsisaa jira. Kondominiyeemii namoota buusii humaatu hin buusneef kennamaa jira. Maal jedhamee qaamni biraa himataa irratti baneen qaama isaan dhaga'uu qabu waan ta'eef qaamni isaan dhaga'u kun dafee nama kana achii kaasa. Amma Adaanach egaa dhuftee maal hojjechaa akka jirtu sinillee dhagaa jirtu lafa naannoo biraatiif kiyya jedhee naannoo falmachaa jiruuf lafa kennaallee akka jirtu iddoo tiiviillee itti banatan istiidiyoomii akka kenniteef istiidiyoo tiivii itti banatanii akka tamsaasa achirraa wanni godhan waan akkasii kana dhagahamaa jira garuu dhugummaa isaa waan miidiyaa irraa dhageenyu odeewwan nama tokko tokko irraa dhageenyudha. Dhugummaa isaa immoo maybe warra achi jiru immoo beekuu danda'an. Isaanis beeku waan achi jiru. Kanaaf maybe yeroo Taakkalaa san wanti xiqqoon wanti hojjetame jiraachuu danda'a. Suni gahaa miti. Quubsallee miti. Oromoon kan itti du'e, kan itti dhiige, kan itti cabe lafa kaarii 100 yookaan kaarii 200 kondominiyeemii mana ciisicha tokko yookaan ciisicha 2 qabu itti kennanii saniin sossobanii kana gooneedhanii waan bira darban miti. Abbummaan Finfinnee seeraan kan taa'e mirkanaa'uu qaba. Faayidaa Oromoon Finfinnee irraa argatu seeraan kan taa'e mirkanaa'ee hojiitti seenamuu qaba. Bishaan Oromiyaa irraa fudhachaa, ibsaa Oromiyaa irraa fudhachaa, wantoota wanni ta'an kana Oromiyaa irratti gataa Oromoo miidhaa Finfinnee fayyaduun, Finfinnee qofa fayyaduun tasuma hin deemsisu. Kanaaf mutual bifa wal gituu danda'uun Oromoon illee Finfinnee irraa akka itti fayyadamuu danda'u akkaataa seerri kaa'een odoo itti deemamuu irra ture garuu hanga yoonaa wanti itti deemame hin jirre. Kanaaf walumaa galatti in jedhama yeroo Taakkalaa illee wanti xiqqaan hojjetame jedhama hanga eegamee mootii yeroo Abbabachi kana guutumaan guututti waan dhimmi Oromoo dagatame fakkaata kan hojjetamaa jiru dhimma biraa fakkaata. Kanaaf ani wanti natti mul'atu hin jiru wanti isaan hojjetan qabatamaadhaan kana jedhee wanti dubbatu tokkollee hin jiru akka kiyyatti
waan Oromoo miidhu, waan saayikoo Oromoo, xiinsammuu Oromoo miidhu hojjechaa kan jiraniin ala waan Oromoo ol kaasu, waan Oromoo mul'isu, waan Oromoo fakkaatu wanti isaan Finfinnee keessatti hojjetan tokkollee wanti natti mul'atu hin jiru. Kanumaan jedhu gama kiyya. Galatoomi qeerroo araarsaa gammachuu ibsa bareeda nu kennu jirta. Dhaggeeffatoota keenyaa qophiin keenyarraa Finfinnee fi filannoo akkasumas darara gidira Finfinnee keessa jiru irratti xiyyeeffata. Kan na waliin jiru araarsaa gammachuu Ameerikaa Arizoonaa raayii qopheessaan Shifarraa Kumalaa Guddataati. Aga dhuma sagantaa keenyaatti waliin turaasiin jenna. Araarsaa gaafiin kiyyattaan taakalaawumaa waraqaa eenyummaa Oromoodhaaf akka kennamu akka jalqaban gootti dhufeen waajjiraalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jiran tokko tokko keessatti akka jalqabamu godhee ture. Garuu boodarra doolli irratti banamuudhaan Oromoo qofaaf waraqaa eenyummaa qooduu jiran jechuudhaan doolli irratti gaggeeffamee ture. Taakalaawumaa yookaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee karaa biraatiin naannoon Finfinnee afaan hojii Finfinnee afaan Oromoo afaan Amaariffaatti dabalamee akka afaan Oromoo ta'u murtaa'ee ture. Suni amma Finfinnee keessatti hojiirra oolaa jira. Akkasumas immoo mootummaan biyya bulchaa jiru bulchiinsi magaalaa Finfinnee waraqaan eenyummaa saba Oromootiif akka qoodamu yoo godhu maaliif dhoksaadhaan gochuun barbaachise? Maaliif ifaan ifatti waraqaan eenyummaa Oromoodhaaf akka godhamu akka kennamu goone? Tokkoffaa Oromoon Finfinnee irraa abbaa biyyaati. Finfinnee keessaa jalqabayyuu sirnaan ala buqqa'ee jedhameera. Namni yeroo kana Finfinnee keessaa lafa hin qabne naannoo Finfinnee kan jiraatu yookaan immoo deebi'ee dhufee Finfinnee keessaa kireeffatee namni jiraatu Oromoo ta'uu isaatiin waraqaan eenyummaa yoo kennameef rakkoo maal qaba? Maaliif dhoksuu barbaadani? Jarri immoo warri duula irratti gaggeesse Oromoon waraqaa eenyummaa yoo argate rakkoon isaa maalidha jettee yaadda? Dhugaa dubbachuudhaaf wanti kun yoo tokko tokko si kofalchiisallee si gaddisiisalleedha beektaa? Warri yeroo Oromoodhaaf waraqaan eenyummaa kennamu lolaan dheekkaman yeroo biraa maal jedhanii dubbatu eessumaa deemee eessumaa Itoophiyaa eega ta'e eessumaayyuu deemee eessumaayyuu ayidii argachuu danda'a. Wanti kuni Amaaraa, kuni Oromoodhaa, kuni Tigraayirraa, kuni yookaan Walaayittaa Sidaamaa jedhamu hin barbaachisu siin jedhu. Gaafa wanti maqaa Oromoodhaatu tokko dhufu immoo biyyi badda biyyi diigamte hin iyyuu, hin boo'uu, hin wacuu maaliif akka mataan isaan dhukkubu rabbaa beeku. Tokkoffaa maaliif dhoksan ta'e ayidii kennuun kan jedhu jarri ofitti amanamummaa hin qaban. Konfidaansii waan hin qabneef dhoksaadhaan hojjechuun akka malaatti ilaalu. Ati mirga kee dhoksitee akka hattuutitti dhoksaadhaan wanti si hojjechiisu hin jiru. Biyya keetii, lafa keetii, qe'ee keetii nama asirraa buqqa'ee nama naannoo kana jiraatu baasee Oromoodhaaf waan seerri jedhu akkaataa seerri jedhuun baasee waan kenneef hataan jiru, sobaan jiru, fakkeessaan jiru, dhugaasaa dubbachaa ifa baasanii yoo hojjetan waan nama saarfachiisu yookaan waan nama qaanessu hin qabu. Isaan ofitti amanamummaa waan hin qabneef waan sodaataniif qaama sodaatan qabu waan sodaatan waan qabaniif akkaataa sanii dhoksaadhaan. Dhoksaan sun iyyuu fakkeessuudhaaf malee piraaktikaalii wanti argame hin jiru. Wanti ijaan arge Oromoon wanti kana jedhee mul'atu hin jiru. Kanaafin yeroo baay'ee wanti dhoksaa kun yookaan sobata yookaan hannata yookaan fakkeessuudhaaf ta'a. Kanaaf waan kiyya ta'e tokko irratti dhoksuun sobuun irra qaqqabu waan hin barbaachisneef ifa baasee waan Oromoof godhamu gochuutu irra ture taakkalaan illee. Wacni qaama biraa akkuma jirutti ta'e isaan Oromoo
Gaafa ajjeestu hin sirbu. Gaafa Oromoo hiitu hin ililchu. Gaafa Oromoo hunduu hin sirbanii hin gammadanii. Gaafa Oromoof haa ta'u garuu hin boo'u. Hin iyyu. Hin wacu. Taakkalaan Faana illee waca isaanii kana sodaatu. Iyya isaanii kana sodaatu. Garuu du'a Oromootti yeroo isaan kolfan yeroo isaan gammadan isaan hin aarsu. Ittiin dhaga'amu maatti hin fakkaatu. Kanaaf ofitti amanamummaa dhabuun konfidensii dhabuun isaanii dhoksaadhaan akka waan san raawwatan isaan godhu. Gabaabumatti wanti jechuu barbaadu waan Oromoon gaafatu gaafii Oromoo bara 2014 irraa kaasee wanti Oromoon gaafachaa ture Finfinnees haa ta'u dhimmoota biraa gaafiin deebi'e tokkollee hin jiru. Finfinnee irratti, ispeeshaalii Finfinnee irratti wanti Oromoon gaafachaa ture, wanti deebii argate jiru. Tarii fuuldura itti dhufna dhimma filannoo kanaa wal qabatee ammas filannoodhaaf yeroo of beeksisuudhaaf deeman Finfinnee irratti seera addaa baasnaa Finfinnee akkas goona jedhanii bifa saniin sochii na filadhaa gaggeessuuf deemuuf jiru natti fakkaata. Saniif kaawwataniiru jedhee tan shakkaa. Kanaaf waa tokkollee waa'ee Finfinnee osoo hin hojjanne hanga yoonaa ta'an kan jedhu yaada gabaabduu kana kennuu barbaada. Galatoomi qeerroo araarsaa gaafiin kiyyatti fufuu fakkeenyaaf Finfinnee keessatti dhaabbileen siyaasaa baay'eetu jiran. Keessaayyuu Finfinnee irratti warri hojjetan dhaabbilee siyaasaa saboota biyya sanaa keessaayyuu kan sabaan Amaara ta'anidha baay'een isaanii. Fakkeenyaaf fudhachuu dandeenya. Baaldiraas Finfinnee irratti ejjennoo inni qabu namni baay'een inni beeka. Aga filannoon guyyaan filannoo qaqqabutti iyyuu yeroo Taakkalaawumaa kantiibaa ture Taakkalaawumaa akka achirraa kaasuu barbaadaa turan. Ammas immoo namtichi gaafa dhaabichaa nagaa mana hidhaa jiraatu malee dhaabni isaa miseensonni dhaaba sanaa dhiibbaa gochuudhaan Finfinnee keessatti sabni Amaaraa qofti bulchiinsa Finfinnee akka qabatu fedhan. Maaliif Finfinnee keessa baay'inaan kan jiru saba Amaaraati jedhaniiti kan yaadanii jechuudha. Dhaabbileen akkasii kuni maaliif akkasitti yaadu jettee fudhatta? Magaalaa sana keessa kan jiru sabaaf sablammiidha. Dhuguma lakkoofsa saba Amaaraatu irra caala jettee yaadda? Tilmaamta Finfinnee keessa jiraatu. Moo yaada uummanni Amaaraa kun kan kaanis deeggaruudhaan bulchiinsa saboota yookaan namoota saba Amaaraa irraa dhalatan harka galuudhaan naannoo sana akka barbaadanitti magaalaa sana akka barbaadanitti akka bulchanii akkuma baranii aadaa seenaa Oromoo dhoksanii deemuudhaaf karoora isaan qabanidha jettee yaadda? Kun ifaadha. Kun ifaadha. Maaliif wanti isaan yaadan magaalli sun handhuura Oromoo ta'uu ishee hin beekani. Laftillee lafa Oromiyaa giddugala Oromiyaa keessa jiraachuu ishee hin beekani. Maaliif kallattii kamittiyyuu kaabattillee deemuudhaaf gadi ba'an Finfinneedhaa ba'an kan argatan Oromoodha, Oromiyaadha. San sirriitti beeku. Jechaan osuma beekanuu waan Oromoo kun isaan aarsa. Ittiin gammadan. Jibbuma Oromoof qaban irraa ka'aniiti akka magaalattiin aadaa, afaan, seenaa, duudhaa Oromoo hin qaban tasuma akka Oromoo hin urgoofne gochuu waan barbaadaniif akkaataa saniin duula ba'u. Meebi sabni Amaaraa jiraachuu danda'a baay'inaan achi keessa. Dur meebi saboonni biraallee kan saba biraa ta'anii osoo jiranuu saba Amaaraa himatan jiraachuu danda'u. Kan yookaan haadha yookaan abbaadhaan saba sanirraa ta'anii isaan himatan jiraachuu danda'u. Amma reeshuun sunillee irrachuu danda'a.
beekamu maaliif namni gara of beekutti gara maalummaa ofii baruutti gara baakgiraawundii ofii ilaalutti deebi'aa jira waan ta'eef seensasiin osoo amma wanti akkasii sun assessmentiin akkasii sun gaggeeffame kan isaan nuti olaantummaan jira jedhan parsantii isaa irraachuu danda'a. Sani meebii hin beekanii tilmaama kooti. Kanaaf wanti isaan barbaadan wanti Oromoo kun waan isaan ittiin tolleef waa'ee Oromoo kana arguullee dhaga'uullee waan hin feeneef seenaa, aadaa, afaan, duudhaawwan Finfinnee keessatti tasuma akka mul'atan kan Oromoo ilaalatan akka mul'atan waan hin barbaanneef waan akkasii saniif kan deeman malee waan hundumtuu ifa mul'ata. Kana eenyumtuu namni eessumarraayyuu dhufee iddoon kun eessa keessa jira, naannoo kam keessa jira, kan naannoo kamiiti jettee murteessite jettee nama wayii jechuudha abdii osoo gaafatte eenyumtuu kan ifa baasee dubbachuu danda'u. Isaan garuu warra beekaa rafee waaman hin dhaga'amu akkuma jedhan sana ittillee himtu isin dhaga'anii ittillee iyyitu gurri isaanii tasa sagalee keenyaan dhaga'u waan ta'eef sana tuffatanii hojii Finfinnee deebisuu, hojii Finfinnee Oromoomsuu, hojii Finfinnee aadaa Oromootiin wal fakkeessuu hojjechuun kan irra ture warra amma aangoon nu harka jira, aangoo qabannee irra jedhu kana. Filannoo kanarratti illee yoo ilaalle akkumaatu jette Baaldiraas dura ta'an isaanii mana hidhaa jiraatu malee caasaaleen isaa kan inni ijaaree jiru akkuma jirutti jiran. Hojii isaanii hojjechaatuma jiran. Filannoo kanarratti meebii akkuma amala isaanii yoo hannaan yookaan waan biraatiin doobsanii too hin mo'anna jedhanii abdatan malee qulqulluu dimokiraatawaa hoo godhan Finfinnee irratti illee akka caasan Baaldiraasii yookaan caasan Izeemaa kun PP akkasumaan ol daffuu kana mo'achuu akka danda'an natti mul'ata. Even ijaaramni isaanii illee hangam gadi fageenya hin jira Finfinnee irratti. San qofa osoo hin taane amma PP naannoo Amaaraa irri isaa PP yookaan biltsiginnaa fakkaatu malee keessi isaa jara waliin kan jiru. Even isaan illee jara kanaaf haala mijeessuu akka danda'an maaliif dhimma Finfinnee irratti ilaalcha wal fakkaataa qabu. Finfinneen jarri lachuu kan saba wal fakkaataati kan isaan jedhan kan Amaara jedhu. Kanaaf keessoon isaanii wal fakkaata waan ta'eef PP waa'ee Finfinnee irratti I don't know imaamman isaan qaban bifa kamiin filannoo kana injifachuu dandeenya, bifa kamiin Finfinnee qajeelchuu dandeenya jedhanii imaamman isaan qaban wanti nani beeku, wanti nani dhaga'e, wanti nani arge tokkollee hin jiru. Kanaaf hireen Finfinnee meebii filannoo kanaan booda maal ta'a kan jedhu waan suspense taanee eegnuudha. Maaliifin qophiin gama dhaabbileen Oromoo akka hin dorgomneef mana hidhaa jiru. Hidhaatti guuranii Oromoo filannoo ala baasuudhaaf. Kanaaf amma hireen jiru akkuma warri kun Finfinneen kan keenya jedhanii dhaadatan sana kan isaanii ta'uudhaaf akka deemtutti filannoodhaan illee osoo hin deemne jedhanii. Kanaaf wanti hojjetamuu qabu Oromoon ammumaa wal ijaaree keessaaf alaan tokko ta'ee dhimma Finfinnee irratti illee haa ta'u dhimma Oromoof Oromiyaa irratti cimsee hojjechuun yeroon isaa amma kan jedhu itti dabaluun barbaada. Galatoom. Galatoomi Araarsaa waluma qabsiisee akkuma beekamu biltsiginnaani Finfinnee irratti uummanni Finfinnee uummanni guutuu biyyattii akka isaan hin fille hojii isaan hojjetanii fi akkaataa isaan deeman irraa beekamaadha. Keessaayyuu uummanni magaalaa Finfinnee akka dhaaba isaan waliin hojjetu ani filannoodhaan booda gamtaa uummatanii yookaan sagalee dhaabni biraa dhaabni keessaayyuu Finfinnee irratti sagaleen argadha jedhee yaadu sagalee argate sana fudhatanii gamtaa uumuudhaan mootummaa hundeessuu yaada jedhu fa'iin shakkamanii dhaabbileen sunneen keessaayyuu kan akka Ginboot
sabaati Biraanuu Naggaa fa'iitiin kan gaggeeffamu yeroo kana callisanii mootummaa deeggaruu jirani. Abii fa'i deeggaruu jirani. PP Biltsiginnaa deeggaruu jirani. Shakkiin isaan Finfinnee keessatti akka mo'atanii ofitti amanu. Filannoo yeroo darbee filannoo bara 2005 yoo fudhatte akka jirutti Finfinnee guutuu warra Qinijjiitu mo'ate. Ammas dhaabni Biraanuu Naggaatiin hoogganamu deebi'ee dhufee Finfinnee keessatti yoo dorgome uummanni Finfinnee paarsantii 100 akka isaan filatanidha konfidensiin isaan qaban. Sababni isaan amma mootummaa Biltsiginnaa deeggaraniif karaa tokkoon imaammata siyaasa warri Gimboot 7tti qabanidha. Kan isaan qabanii warri Biltsiginnaas kan qabanii imaammanni isaanii walitti dhiyaataa jechuudha baay'inni isaa. Tarii Biltsiginnaa fi Gimboot 7tiin waliin hojjetu filannoo kana waliin dhiyaatu yookaan filannoo dura yookaan gamtaa uummatu yookaan immoo filannoo booda sagalee argata walitti fidanii gamtaa uumuudhaan mootummaa ijaaruu keessatti waliin hojjetu yaada jedhutu jira. Asirratti yaada maal qabda? Maybe oduun akkasiin jira. Actually yaada wal fakkaataa waan qabaniif Itoophiyaa dhimmuuti uumaa kan sabaaf sablammoota of keessaa hin qabne Itoophiyaa duudaa taate uumuu waan barbaadaniif ilaalchi isaanii yaadni isaanii wal fakkaata. Ishee duratti sana hawwu waan ta'eef Itoophiyaa afaan takka, Itoophiyaa aadaa takka, Itoophiyaa amantaa takka waan akkasii sana yaadu waan akkasii sana uumuu waan barbaadaniif ilaalchi isaanii wal fakkaata. Ilaalcha wal fakkaataa kana waan qabaniif probability walitti makamuu hin dubbatamaa dhagahaa turanillee maybe filannoodha asitti illee walitti makamuuf akka jiran waan hundumaa mari'atanii akka fixan walitti makamuuf illee yeroo eeggachaa akka jiran waan akkasiitti dubbatan. Kana hoo godhan Izeeman Finfinnee guutuutti mo'achuu waan danda'uuf yoo walitti makaman Biltsiginnaadhaaf illee hanga tokko aangoorra turuudhaaf probability kennaaf. Maybe akkas godhanii nageenyi biyyaa akkamiin itti fufuu danda'a? Walitti makamuun isaanii kun Oromoodhaaf maal buusa? Saboota biraatiif hoo maal buusa kan jedhullee ilaaluu nu barbaachisa. Isaan walitti makamuun Itoophiyaa dullatti sana uumuuf akka ta'e dubbanneerra. Gaafa Itoophiyaa duratti sana uuman immoo saboonni ilaalcha akkamii uummatu? Dhuguma ilaalcha durii sana fudhatanii waliin jiraatu kan jedhu fudhachuu ilaaluutu nurraa eegama. Kanaaf maybe isaan filannoo mo'achuuf yookaan ilaalcha dulloomaa qaban sana galmaan gaachuudhaaf walitti makamuu danda'an. Walitti makamuun isaanii immoo biyyaaf balaa akka ta'e biyyallee miidhuu akka danda'u tilmaamaa osoo deemanii gaarii natti fakkaata. Makamuu isaaniirraa raamni jibban qaban. Maaliifiin wal fakkaatti wal barbaadde waan jedhaniif warri wal fakkaatu walitti makamee yoo walitti makaman garuu ilaalcha gaarii, ilaalcha ammayyaawaa, mirga sabaaf sablammootaa kan eegu, afaan sabaaf sablammootaa kan eegu, aadaa sabaaf sablammootaa kan kabaju, imaammata akkasii sana qabatanii osoo walitti makamanii biyyaafillee, sabaafillee, isaaniifillee waan gaarii ta'a. Kanaaf maybe walitti makamuu isaanii oduu quban qabaanillee nan dhaga'a. Garuu hangam akka dhugaa ta'e isaanii fi Rabbi qofa beeka. Waanuma ammana jechuu barbaada dhimma sana irratti shibee galatoom. Galatoomi qeerroo araarsaa toota keenya kan na waliin jiru qeerroo araarsaa gammachuuti. Dhimma Finfinnee akkasumas immoo filannoo irratti mari'achuu jirra. Gara dhuma sagantaa keenyaarra qaqqabuu jirra. Ani immoo isinii dhiyeessaa jiru Shifarraa Kumalaa Guddataati. Gara dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin tura affeerraa keenya. Araarsaa dhuma irratti qabxii agamma jalqabarraa kaanee agamma haasaa turre nuuf ibsaa turte walitti qabuudhaaf. Egaa rakkoon Finfinnee irratti gaggeeffamuuf jiru gaggeeffamaa jiru ammas immoo
dhaabbileen siyaasa Oromoon feene guddina Oromoon feene siyaasa Oromoon feene Finfinnee irratti ija baasanii Finfinnee ammallee gara dabarsuudhaaf yaaliirra jiran imaammanni siyaasa isaanii akka jirutti imaammata dantaa Oromootiif dhimma hin qabne imaammata seenaa Oromoo aadaa Oromoo itti fufee lafarraa balleessuudhaaf deemu. Finfinneen akka Oromoon Finfinnee qeessaatti deebi'anne godhaa jiranii jechuudha. Gama ololaatiinis gama immoo gara imaammataatiinis filannoolee mo'atanii dhaabbileen kun filannoo gaafa mo'atanii tarii imaammanni tokko yoo jijjiirame imaammanni jijjiiramu suni irra caala Oromoo qeessaarraa biyya isaarraa ka fageessu aadaa Oromoo kan balleessu seenaa Oromoo ka balleessudha. Imaammannoon isaan qabanii fi waan isaan jedhanii fi waan isaan godhanirraa kan argaa jirru. Mee carraan Oromoo Finfinnee irratti qabu yoo akkas ta'e akkam ta'uu deema. Achumaan wal qabsiisiitii Oromoon keessaayyuu qarree fi qeerroon isaanii kabachiisuudhaaf itti fufinsaan dubbiin akka yaadame deemuu hin jiru. Mirgi Oromoo itti fufee sarbamuu jira. Seenaan Oromoo akka hin taane qabamuu jira ammallee lafti Oromoo fudhatamee deebi'uutti hin jiru. Master pilaaniin dhaabbate haa jedhame. Master pilaaniin sun karaa biraatiin itti fufee uummanni buqqa'uu jira. Lafti ka kennamu warra qeessaarraa buqqa'ee hin ta'in ammallee kan itti dhufaa jiruuf lafti kennamuu jira. Mee kana qeerroo fi qarreen maal gochuu qabani? Oromoon immoo akka waliigalaatti maal gochuu qaba? Gaafii kiyya sadhumaatti galatti. Galatoon gaafii bareedaa gaafii isa jalqabaa deebisuudhaaf Finfinnee irraa bifa amma deemamaa jiru kanaan Oromoon abdii maalii qaba jedhu anatti abdiitu mul'atu. Bifa amma jiru kanaan fakkeessa irraa kanaaf qabatamaadhaan wanti Oromoo ilaallatu wanti Oromoof ta'u maybe manneen barumsaa wayillee babbananiiru manneen barumsaa sun hanga barbaadame hojjechaa jiru hangam ijoollee Oromoo barsiisaa jiru sana warra qaamaan achi jiruu fi ijoolleen itti barachaa jiran maatiin barsiisaa jiran illee waan arganiif waan beekan qabu sana isaanumaaf dhiifna. Akkaataa amma deemamaa jiru kanaan garuu Oromoon Finfinnee keessatti xiqqeeffamaa, salphifamaa, arrabfamaa kan itti fufu bu'aadha jedheen fudhadhu. Akka bu'aatitti illee inni ilaalu. Akkaataa taanaan abdiin Oromoon Finfinnee irraa qabu kan durii caala xiqqaachaa gadi bu'aa deema. Sodaa jedhutu na keessa jira. Kana hambisuudhaaf maaltu ta'uu qaba? Qeerroon illee qarreen Oromoo illee waliigalatti uummanni Oromoo illee maal gochuu qaba? Tokkummaa isaa jabeeffachuu. Akkuma maaster pilaanii jalqabaa sana murmee diina isaa ofirraa kaasee gara Maqaleetti dachaase biltiginnaa sirnoota durii leellisan of jala naqee Oromiyaa lammaffaa cunqursuudhaaf as deemu kanallee tokkoomanii walii galanii jabaatanii falmachuudha. Dhugaan uummanni hubachuu qabu tokko namoonni tokko meebii faayidaadhaan illee ta'uu danda'a wantoota garaagaraatiin illee ta'uu danda'a kan ilaalcha isaanii jijjiiranii yookaan callisanii ilaalan hedduutu jiru. Ani akka dhaamsatti wantiin jechuu fi barbaadu duubatti deebi'aa yaada irra deebi'aati ilaala. Isa Oromoo balleessuudhaaf Oromoo irratti jenosaayidii qajeelchaa ture sirnoota duriin warra harmaaf harka muran deebisanii siidaa ijaaran Oromoo fayyisaa jiru, Oromoo fayyadaa jiru jedhanii natti himan namoonni akkasii sun nagaa natti hin fakkaatan sammuun isaanii fayyaa qaba jedhee naman. Isa Oromoo akka hin baranne gochaa ture isa hayyoota Oromoo fannoodhaan du'aan adabaa tureef mootummaa siidaadhaaf Oromoodhaaf hojjeta jedhanii natti himan abjuu keessa jiru jedheen fudhadha. Isa hayyoota Oromoo biyyarraa ari'aa kaan fixaa kaan hidhaatti kaan qaama hir'isaa ture akka waan mootummaa akka waan Oromoodhaaf gaarii hojjeteetti akka waan sabaaf sablammootaaf gaarii hojjeteetti siidaa isaa mootummaan masaraa mootummaa keessa dhaabee daawwachiisu Oromoodhaaf gaarii hojjeta jedhanii natti himuun
namoonni akkasii sun nama akka sana deeggaruun Oromoo fayyaa qabu natti hin fakkaatu dhukkubsataa yoo ta'e malee. Kan baay'ee nama gubu immoo Haacaaluu Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti mootummaan ajjeese kan ajjeese irra awwaala isaa sirna kan dha'u hooggantoota siyaasaa akka Jawaar Mohaammed kan isaan illee aangootti fiduudhaaf gahee guddaa taphachaa ture. Halkanii guyyaa hirriiba dhabee qeerroo qindeessaa hojjechaa kan ture isaan illee egaa biyyatti galee yaadan deeggaraa mormii irratti ka'ullee yoo tokko tokko irraa qolaa yoo tokko tokko uummata tasgabbeessaa isaan deeggaraa ture qaama hidhe Baqqalaa sirna wayyaanee keessa waggaa 5 waggaa 4 akkasidhaa keessa ture sirna sanii mormaa isaan illee sirrii miti dhiisaa jechaa mormaa ture qaama hidhaa keessa teechisu hooggantoota ABO umurii isaanii guutuu bosona keessatti Oromoodhaaf qabsaa'aa nyaataaf dheebuu danda'anii beelaaf dheebuu danda'anii bosona keessa naanna'aa turan qaama walitti dachaasee nagaadhaa kottaa biyyatti galaa qabsaa'aa jedhee egaa biyyatti galanii booda mana hidhaatti guree teechisu qaama qeerroo sabboontota ta'an qarree sabboontota ta'an goda keessa deemee ganda keessa deemee funaanii mana hidhaa itti guuru kaan isaanii hidhu kaan isaanii darar qaama akkasii kana ofirraa buusuudhaaf falli jiru tokkummaa qaba. Kanaaf Oromoon kana osoo ilaalu mootummaa kiyya anaaf hojjeta mootummaa Oromooti jedhee obsa qabaachuun fayyummaadhaaf natti hin fakkaatu. Kanaaf wal ijaaruun tokko ta'uun waan danda'u hundaa wal cinaa dhaabbachuun wal humneessuun yeroon isaa amma Oromoon ofitti jabaachuu qaba. Kana dabarraan balaa guddaadha kan Oromootas deemaa jiru. Kanaaf wal qindeessuu jabaachuu kan jedhu akka dhaamsatti yaada gabaabduu kanan kaa'aa galatoom. Galatoom egaa qeerroo aarsaa gammachuu waan kabajjee dhuftee dhimma Finfinnee akkasumas immoo dhimma filannoo irratti yaada kee nu kennitee fi maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomsiin jennaa. Dhuma sagantaa keenya irra jirra. Egaa dhaggeeffattoota Jirraa Miidiyaa qophii keenya irraa asirratti xumurraa. Keessummaan kiyya Araarsaa Gammachuuti. Anis immoo qopheessee kan isinii dhiyeesse Shifarraa Malaa Guddataati. Waanan waliin turtaniif galata argadhaa isiniin jenna. Galatoomi obbo Araarsaa. Ajee ulfaadha. Isinillee ulfaadha warri Jirraa Miidiyaa. Galatooma.